rakkinna kee dhossitee furmaata dhaggadha jechuun dhiboo qabdacha keessa keettee dooktarii bira deemteeti soba haasottee kiniiniin teene mana galteeti ifejjeessisa jechuudha. Badhinna rakkinnaa haasoyin rakkinnicha qofa beeki malee furmaata rukkisuun dura jalqaba rakkinnicha sirriitti adda baasi beeki. Yooya akkam jirtan nageenyi waaqayyoo bakka jirtanutti hunda keessanii haa baay'atu anu balettiin teessanii hin seenne birbisaa addas viidiyoo haaraa qabadhee isin bira dhiyaadheera. Viidiyoo kana namoonni haaraa titan ammoon asumatti like subscribe naa biraatiif akka inni dhiyaatu ammoon share akkasiin gootanu isin gaafannaa. Qophii kana kan isin dhiyeessaaru anu balettii teessan hin seenne birbisa yoo ta'u ogeessaan kaameraa ammoo na ol gobanaa ni faana jira. Hanga qophii keenya xumuraatti turtii gaarii. Ayyaan daawwattoota keenya mata duree guyyaa addaa isinii qabadhee dhufeeru mata duree adda ta'e tokkodha. Yeroo hedduu wal keessa nu jalaa makama wantooti adda irratti haasoo barbaade waan silaa godhamuu qabu kaan dhiisee namoota hedduun waan silaa godhamuu hin qabne irratti yeroo isaan deeman sababa kana ammoo furmaaticha bira hin gaanu inni sunillee mata dureen kamaan jedhudha. Furmaatarra deemisaan dura rakkinnicha sirriitti adda baasii beeki mata duree jedhu qabateeru. Furmaatarra deemisaan dura rakkinna sirriitti adda baasii jalqaba beeki kan jedhu mata duree kana qabadhee isin bira dhufeera. Mata duree addaa keessatti namooti hedduun wantoota amma gara jireenya keessan irratti irra deddeebi'ii isaan ta'u jiru maaf akka wanni kun irra deddeebi'aa kan jiru haga diqqootti irraa hubachuu dandeettan jedhee waan abdadhee fi qabadhee isin bira dhufeera. Furmaatarra rukkisuun dura furmaatarra deemisaan dura jalqaba rakkinnichi maa akka ta'e sirriitti adda baasi beeki. Kajedhu mata duree isaati. Yeroo kamiyyuu nuti waan sirrii goonee yookaan waan sirrii yaadnaa waan sirrii qofa tolchina jennee yaaduu dandeenya garuu yeroo kamiyyuu ilmi namaa waan sirrii qofa hin godhu. Odotti baay'ee odotti hin yaadini itti fakkaatee waan sirrii hin ta'in illee hin tolcha karaa adda addaatiin yaadaan hin tolcha namaan hin tolcha itti fakkaatee illee hin tolcha. Kana gaafa tolchuu nama walitti hin bu'a ifi walilletti hin bu'a karaa adda addaatiin nama walitti hin bu'u nama walitti hin bu'u jedhuu hin dandeenyu namni nama walitti hin bu'u hin jiru miilaa fi miilillee yookaan immoo lukaa fi lukullee walitti hin bu'anii dhaqaaf dhaqaalee walitti hin bu'anii kun marti mammaasi maafi barbaachisee namni nama walitti hin bu'a karaa adda addaatiin nama walitti hin bu'u jedhuu hin danda'anu. Dirree jaalalaa keessatti walitti hin bu'anii akkuma kana immoo dirree fuudhaa heerumaa keessa yookaan ammoo gaa'elaa keessa walitti hin bu'anii akkuma kana immoo bakka hojii irratti mana barumsaatti ollaa irratti karaa adda addaatiin manatti ijoollee haadha abbaa karaa adda addaatiin namni walitti hin bu'a nama walitti hin bu'u jedhanii yaadisuun iyyuu sirrii miti namni waan nama ta'e walitti hin bu'a garuu walitti bu'een duba tarkaaffii wanni kun akka inni irra hin deebiine akkaataa fudhatu waan haasoofu malee namni jummaa walitti bu'uu hin qabu jechiisaaf hin moote namni walitti hin bu'a namni namaan illee walitti hin bu'a namni fiin illee walitti hin bu'a namni waaqaan illee walitti hin bu'a kun kitaaba kee jalqabaa keessa jira achi keessa laallachuu hin dandeettanii waa'ee walitti bu'iisaa fi waa'ee dhiifamaa walitti qabate garuu adda kana kan irra haasoo an barbaanne furmaatara rukkisuun dura jalqaba rakkinnicha sirriitti adda baasii beeki. Yeroo hedduu wantoota uumamanii oduu gargar baanyee wanni sun akka ta'u beekini dannee waan kana gara hiikisaatti deemisa yaalii goon gaariidha garuu wantichi kun maaf akka uumame yaalii godhisaaf adda baanyee beekisaaf yeroo hedduu tarkaaffii hin fudhannu. Yeroo tokko ollaa an keessa jiru yookaan mana an bira jiru cinaatti haadha manaatiif abbaan manaa yeroo kamiyyuu wal dhabanii fuudhanii deemanii mana murtii fuudhanii deemanii gara jaarroliitiin qortii geggeessanidhaan gaafuu warri kun wal dhabaa gaafuu araara geessanii gaafuu namtichi dhufaa deemaa araara isaanii geessu waan kana rakkinaa fi haati manaallee sirriitti hintu abbaan manaallee sirriitti himu ammallee dhufanii araarsanii boruulee wal dhaban boruulee dhufanii araarsanii torbaa itti lan wanni isaa itti wal dhaban yeroo kamiyyuu keezii isaa tokko garuu keezichi isaa waa adda baasanii gargar yaasanii waa himanii hin jirreefi addalle wal dhabanii boruulee dhufanii araarsanii ittaanillee dhufee wal dhaban baay'ee rakkatee naani inni rakkinni eessarra jira jedhii sarara qara hin deema yoo marii gaggeessanu eenyu balleessa qaba atillee balleessan qaddu atillee balleessan qaddu atillee balleessiteet no nami lamaanuu walqixa balleessuu hin danda'u nami lamaanuu walqixa balleessuu dhabuu hin danda'u nama lamaan keessaa namni jalqabaaf balleessaaf ta'eeru tokkochu balleessaa dhabisa akka ta'e achiin duuba tokko yoo balleessa malee nami lamaanuu walqixa atillee balleessiteet bakka dhiisaa walii araarama
akkasiimoti wali araarmisi furmaata ta'ullee rakkinni waan kana maanidha wanni ku akkamii dhufe eentu fide bifa kamii dhufe waan jedhu yoo adda baastee hin beekini amma araarsite boru loo dhabanii bora araarsite talo dhabanii guyyaa hunda araaraan deemtammaa akkatee gargar baasanii ifa bilisaa yoo gargar baasanii himanii tokko walii godhani malee wadhabiis irra deddeebi'aa deema. Namichi kun yeroo hunda akkasi godhaadhaallee deemee araarsaa bariillee deemee araarsaa inni rakkinni waan kanaa maani duubarra garagale. Rakkinni waan kana adda baafamee deemu beeku malee lammaffaa araaraaf hin rukkisu jedhee duubatti deebi'e. Ati akkuma deemte ati laballeessaa qaddaa waaqaa dhiisaa na himarti walii araarama. Sirri kaayyooti dhutteef wali araarsiisaaf inni kaayyoo kana dhufullee jalqaba sila waliin adda baasu qabu rakkinni warra kana maanidha. Rakkinni waan tokko yoo sirriitti gadi fageennaan hin beekamini wanni su irra deddeebiisisaa waa olchaan qanne. Jalqaba deentee gubbaarraati. Gaafa fichaa keessa deentee badalaa yookaan boqqolloo akkuma kana immoo xaafii wantoota garaagaraa biqiltoota gubbaarraa yoo kutuufi jala yoo buqqichu tokko mate. Gubbaarraa gaafa deentee buqqichu kadhibiilla damee isaarra deebi'ee bifa dhibiisiin baay'isaa olchaan qaba. Garuu jala gaafa buqqicha wanti akka inni addee lammaffaa ka'ee bakka san irratti hin dhaabbanne gochisuu dandeetta. Eessa hidda waan kana. Yeroo hedduu nuti hidda waan sanii dhinyee gubbaarra deennee wantoota kana gubbaadha. Waan san garuu buqqisuu barbaadde hiddaan galadhu. Rakkinni ijjumaayyuuti gara jireenya keenyaatti dhufu bifa kamiin nu birallee ollaa birallee dhufu jennee herreguu hin dandeenyu hin dhufa. Nama waan ta'eef haga hojjannu haga sochoonu hin dhufa karaa adda addaatiin gara jireenya keenyallee dhufa karaa namootaallee hin dhufa bifa adda addaatiin dhufuu danda'a. Garuu rakkinnoota dhufan kana akkuma deenneti furmaati maanidhis gaariidha. Garuu furmaaticha jalqaba deennee irra rukkisiisan dura rakkinni waan kana maani gaaffii jedhu adda baasanii beekane lammaffaa rakkinni su akka irra hin deebine gochisuu danda'an. Akkasi jedhee addunyaa kana keessa rakkoo jiru furiisaa fi sa'aatii tokko yoo naa kennani daqiiqaa 59 mulu rakkinni summaa akka ta'e hubatiisarra tura jedhe. Sa'aatii tokko keessaati daqiiqaa 59 isinuu daqiiqaanuu meeqa? Daqiiqaa 60 sa'aatii tokko mati daqiiqaa 59 mulu rakkinni kun maa kan ta'e waa'ee rakkinna kana adda baasiisarra yeroo kiyya fudhadhaa. Kana jechuun sa'aatii tokko keessa daqiiqaa tokko qofaan rakkinnicha xumuriisaaf yookaan goolicha galchiisaaf hafe. Sa'aatii tokko daqiiqaa 60 qabu keessaati daqiiqaa 59 rakkinnirra maa akka ta'e irratti tuura jedhe malee gara furmaataan rukkisaa hin jedhu. Isa adda baafadheen duuba gara daqiiqaa tokko taantu hojjetti deemaa jedhen. Kanaafuu wanni guddichi ka jiru rakkinnicha adda baasiisa malee furmaaticharra rukkisiisaa miti. Amma immoo gara jireenya keenya irratti haa deebinu. Yeroo hedduu namoonni rakkinnicha adda adoo hin baasini jireenya ifii irratti irra deddeebi'ee akka isaan jiraatan balleessaa wal fakkaataa akka isaan balleessan wanni gochisiisu inni jalqabaa jireenya ifii irratti rakkinni kun maalidha adda baafatanii rakkinnicha adda baasanii irraa hojjetanii deemuu dhabiisaadha. Mucaan tokko yeroo tokko akkasii jedhanii gara ana biraa fidanii mee nama kana na gorsi. Nami kuni yeroo hunda fuudhiisa gahee isteeppiin tokko yoo hattu gargar ba'a ammallee gaa yoo akkan xiqqaatte dhanii lakkoofsa ganama sanii isinitti himu malee lakkoofsa haga sanii himu malee yoo akkan xiqqaatte nama akka kanaa gaafate nama akka kanaa walii akka kana tureeti yeroo wal fakkaataatti sa'aatii wal fakkaataatti dhimma wal fakkaataatti namoota kanaan gargar bahe yoo dandeette meehimi rakkina sana isini. Fuudhi mucaa jedhiisaan dura jalqaba wannatti fuudhuu dhabdeefi maaniidha gaafadhaadha. Isaan maan jedhanii akkuma beekamaa ta'e amma yeroo kanarratti akka sammuu namaarratti beekamaa ta'e yaadatamutti kun qarshiillee ta'e hin qaba haatillee kana fuutu maletti abbaallee fuudhu maleedha kun nama jalatullee kana qaba wanni inni hin fuudhee himaaniidha waggaa jaamulu walfaana keezii gos tokkootiini ji'a gos tokkootiini bifa gos tokkootiini dhaabbata. Himaa dhadhee gorsaa dhadhee dadhanne isin maan jedhaa hin tani maan jedhaa gorsan fuudhe maafi hin fuune jecha jedhu jalqaba gaaffii godhiisaan dura garuma silaa barbaadan gaafa dhaamee gara gaaffichaatti gara dhiyeessiisaatiin dura jalqaba waa isa waliin jiru saaba isa ammaa tanallee kun waaqa sarra jira keezii bifa sanirraan geera ammaa tanallee shakkineerra.
nu amansiiseen jiru wanni kun maaka ta'e bitaan uggaleerannaani jalqaba sababa isaa sirriitti yoo hin beekini furmaata waan sanii sirrii beekuu hin dandeettan. Kanaafu dubbiin ta jirtu keezichi mucaa fi yaada isaa waliin wanta jiru jalqaba adda baasaadha. Yeroo muraasaa fi waliin fudhannee haasawaa daqiiqaa muraasaa walii egaa haasonneen duuba innillee waan tokko jedhee isatti hime. Anillee nama tokko gorsuu danda'uuf geef odoo hin ta'ini hakuma danda'u muuxannumaa fi mudannoo qabu tokko tokkorraa hundaa'eetuma haasawaa waliin geessisaa fi yaalii godhe namoota hedduu waliin hin haasottu deebii gahee deebichee beektaa. Jechi jedhu gaafadhe wanticha gargar adda baastee beektaa jedhe rakkinnichi rakkinna nami adda baasee hin beekne tokkotti jira ture rakkinnicha isa egaa walii haasonneen duuba yeroo jalqabaatiif rakkinna sanatti hime waa waggaa 7 muluu wal faana deemaa tureef yeroo jalqabaatiif rakkinnicha adda baasnee egaa beekneen duuba gara furmaata jiru deenne enturre ji'oota muraasan ta'amee akkan guddatte gara ji'a 9 wayii hin ta'a egaa amma gara galee fuudhatti yookaan gara gaa'ilatti geseene waggaa 7 wal faana maan jedhanii himanii yoo dubbatanu jireenya nama hedduu akkasii godhee namoota hedduu yeroo wal faanaatti akkasii godhan jedheetidha namni hagaafitti akka abbaa rakkinnaa wantoota jijjiiramu irra fe'anii dhufan garuu rakkinna mucaa namni gaggaafatee gadi bu'aan wanticha beekeeti furmaataaf yaalii godhe hin jiru furmaata isaan godhan yoo inni waan bira haasa'u akkuma jiru akkana ta'e maani rakkin waan jiru nama addan baasne innillee eeyyamaa ta'e jalqaba inni akkuma namoota kaanii haasa'uuf inni yaalii godhiisaaf jennaani akkas jedhee isatti hime ati wanta kana keessa sila murteessitee gara jireenya kanaas seenuu hin barbaadda fedha keetiidha maaf akka ta'e rakkinna kan adda baastee beekteetta rakkinnichi kana jedhee adda baasee beekuu dhabullee jedhee wantoota akka rakkinnaatti ani fakkaate haasa'e keezii gara duubaa gara galee baaguraandii na laallu wanta wayitii walitti gale egaa waan sanii walitti galeen duuba gara haasawaa keenya itti aanisaatti seeni. Waan tokko siin jedhaa jireenya keessan keessatti nama deentanii silaa diqqoo waan kana nama kanarraa dhagatuu danda'a jettanii na hir'attani gaafa nama kanarratti dubbii diqqoo dalla galte yookaan soba yoo itti mattee furmaata gahaa hin argattu wanta dabe gaafa haasofsite deebii dabe argatta waan kallatti nama tokko yoo itti amanii jalqaba haasa'e yoo haasotti amooni waan jirutti haasa'e jecha akkas jedhu qofa isaan jedhe namni tokko dooktarii bira deemeeti maanti si dhukkuba jedhanii gaafa himani dooktoriin tokko akkuma bira deemeeni marfee kiniinii ittiin guuru dhiboo nama kanaa maaka ta'e afaa irraa gaafatee akkuma kanammooni meeshaa jiruuni gargar adda baafateeti gara qorichaa deema. Garuu akkuma namni kun dhufeeni tilmaamaanii namni kuni taayifoodii dhukkubuu dhabeen jiru namni kuni dhiboo haa kana dhukkubuu dhabeen jiru jedhee tilmaamaa yoo waan kanatti kennisiise furmaata jedhee wanni inni fuudhetti kenne jireenya nama saniitiif miidhaa biraa keessa ga'uu danda'a lubbuu ejjechisisuu danda'a intalli tokko mucaan tokko dooktarii bira deemtanii wanni isin waan jala sararame ifaa bilisa baachanee wanni isitti himtanuufi furmaata isin barbaaddanuu waan jala sararame rakkinna kee dhossitee furmaata dhaggadha jechuun dhiboo qabdu jecha keessa keettee dooktarii bira deemteeti soba haasottee kiniiniin ta'ee mana galteeti ifejjeessisa jechuudha. Akkuma kana nama kana walii leembifuma kana haasue deebii sirrii adda baastee beekuu na barbaadde haasawaa tammaa tana haasotta haasawaa sirriitii fi akkuma kana immooni rakkina sirrii haa ta'u jennee walii haasonne rakkinicha sirrii egaa haasaween duuba furmaati sirrii akka ta'e wajjumaanii adduma sarratti haasonne gara furmaatichaatti deenne. Egaa rakkinna adda baasnee beenneen duuba isa lammaffaa maan godhuu qabna ka'ee dura deemna inni lammaffaan wanni nu godhuu qabnu maani furmaatichirra xiyyeeffadhu ka jalqabaa rakkinni maani ka jedhu gaaffii keessa galchi jedhee ka lammaffaa ammoo furmaaticharra xiyyeeffadhu furmaaticharra jalqabaaf xiyyeeffatii sin barbaachisu lammaffaarra garuu rakkinni maa akka ta'e gadda baacheen duuba gara ati rukkisuu qabdu ni lammaffaa furmaat amma kana maani ka'e duratti rakkinna gabeetteen duuba waa'ee rakkinnaa guddina rakkinnaa badhina rakkinnaa wantoota kana teettee misamooti akkamii akkasonni kun godhe qara inni nu qara maan akkana kan isa godhu gochisiise jedhaata wantoota rakkinna guddinicha isaa himisi hin barbaachisu rakkinnicha beekisaa fi rakkinnicha dubbatiisi tokkoomate rakkinnicha gabeetteen duuba lammaffaa sadarkaati miila kee kaasuu qabdu furmaatichar rakkinni badhina isaa wanni kun akkasii teete odoo wanni kun akkasin ta'iniiti sila wanni kun ta'u ture qara maaf akkasettati qara maaf akkasi goote akkana qodis qara sirrii maaf akkasi goote jedha wantoota rakkinna isaa guddina isaa egaa wanni kun teete akkasille kun ta'e sulle akkasi ta'e kana wali guurisi jireenya itti aanuu fi furmaata ta'u hin danda'u badhina rakkinnaa haasayini rakkinnicha qofa beeki malee egaa rakkinnicha beekteen duuba miila kee ol kaase maaf furmaaticharra amma
wanni kun teeseetti wanni teetelli tana adda baanyee beennerra furmaata maani gaaffii dhutti seenteti tarkaaffii irra fudhadhu malee badhinna dhiphina hagasiin geettu hagasii akkaataa sinaa mite kana himis kana gara galtee yaadisi jireenya irratti tokko furmaata finuu danda'u gara jireenya keetilletti rakkinni karaa adda addaatiin si mudatuu danda'a amma rakkinna kana keessa seeneera wanni tana keessa seeneera as keessa ba'uu hin danda'u na fakkaata yoo akkas ilaalu sababa kana waan kana keessa gaseene rakkinni kiyya kanannaa ta'e amma tana ammooni furmaati waan kana maani jettee ati sammuu kana gaafattu sammuun kun yeruma sanu furmaata hidhee ka'eeti gara duraa keetii waan si fide sani tolchiisaaf yaadu godhe san dhadduu rakkinnicha keessa ooltee bultaa jireenyarraa waa addaa fiduu hin dandeettu tokko gara rakkinna beettee lammaffaa furmaataaf miira kee kaasiiti gara waan qudhu qaddutti deemi ati warra rakkoo faarsoo ta'e nami rakkinna ifiille sitti himu atillee abbaa rakkinnaa ta'e beekatu warra rakkoo faarsoo keessaa baay'iti warra furmaata irratti xiyyeeffatu gochisiisi namillee nama furmaati maanidha gaafatanii ifii nama jireenya fiitti furmaata ta'e nama ifii deessa sirrii ta'e irratti amananu dhufanii rakkinna fiitti malee warra rakkinna ol guddeessu rakkinna kana ga'u maalee kana ta'e qara akkam akka wantooti akkamiin kun ta'uu dandeetti jedhee jalaa qabiisa waan kana guddinna isaa himiisa nama gaafa waan biraatti si amanu araarsiisa yookaan ammoo rakkinni nama tokko na dhufee sitti hajireenya fi sim kawaan dhibeenna simu rakkinna guddinna isaati tokko nama kanatti himin rakkinni kun maani qofadhe rakkinni kana dhana mate lammaffaa irratti amma furmaata maan godhu qanna gaa'ee jedhu raseen yosanii sadarkaa itti aanirsa deemisa dandeetta kanaafuu rakkinnicha adda baasii furmaaticha irratti deemii jedha mata duree yoo walitti qabamoonni jalqabaa kabiraatiini dhuma akkaataan rakkinnicha adda baasii beekiti achiin duuba furmaata chara deemiti abbaa furmaata ta'e isaanii beekameera isinillee akkuma san jireenya keessan keessarratti waan jireenya keessanirra akka rakkinnaa ta'eeru waa ollaa keessanirratti akka rakkinnaa ta'eeru waan biyya keessanirra akka rakkinnaa ta'eeru jalqaba adda baafadhaati gara nama tokkollee nama tokko araarsiisallee karaa adda addaatiin deemuu dandeettanii irrallee bu'uu dandeettanii gaafa irra bu'isallee deentanu gaafa gara jireenya nama kanaallee dhuttanii namni kullee gaafa waan jireenya fi irratti akka rakkinnaa godheennaan isin himu sirriitti rakkinnicha dhage'a eega rakkinnicha dhageettanii adda baastaniin duuba waa'ee guddina rakkinna kanaa itti himina sadarkaa lammaffaa amma furmaata innatti godhu qabdu maani atamma waan kana godhu qadda sadarkaa jedhutti namootaaf gara ifilletti na dhuttanu rakkinnicha gadda baachaniin duuba amma kana maan godhu qaba eega rakkinni kana ta'e amma maa haa godhu kaayidoo irratti seenaati gara furmaataa keessa seenaa malee rakkinnicha jalatti faaruu jalatti hin faarsina. waan hedduu akka irraa barattan tokko shakkii hin qabu ammallee irra deebi'ee adaraa keessa isin jedha waa'ee rakkinnaa teettanii hin faarsinaati rakkinna qofa adda baasaati gara furmaataatti itti ce'a maafi qulfiini furaa malee hin gurguramu dhimmi kamiyyuu rakkinni kamiyyuu furmaata ala ka jiru furmaaticha hin beekne jechuun furmaatichi hin jiru jechuudha furmaaticha yoo deettee hin barbaadin furmaaticha dhaguu hin dandeettu maani yoo jette qofa biraan baa'uu dandeetta waan hordoftaniif guddisee isin galateeffadha ammallee namoota hin dhaqqabiin sheeriin akkasiin dhufana jirtan isin gaafanna viidiyoo biraa qabadhee haga isin bira dhiyaadhu gaaffii garaagaraallee yoo qabaattanii yaada garaagaraallee yoo qabaattanii koomentii keessan laalaa waan jiruuf as jalatti himuu dandeettanii kanarraa dabalataan ta'e bilbilallee gubbaa kana argachuu hin dandeettanii viidiyoo sila irratti akka haasofnu barbaadan mata duree sila irratti mata duree kanarra haasofnu jettanii hirraddannoo qabaattanii sallee as jalallee himuu hin dandeettanii kanarra ka dabare bilbilaa asirratti argamulletti bilbiltanii yaada duwwaa fi wal dhaguu hin dandeenya kabiraati haga deebi'ee isin bira dhiyaadhutti turtii gaarii.